raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Sadaasa 23 bara 2014 akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya kamisa galgalaa isin dhageechifna. Oduu kan isinitti mu'an Gurmeechaa Gammachuuti. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa Shanangibee miseensa haaraa eebbisiisuu beeksisee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruu magaalaa Kumbolchaatti waraanni mootummaa maatii hidhee mana isaanii ibiddaan gubuun dhagahame. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Yaayyaa Gullalleetti hojjettoonni mootummaa Aanaa 34 qaama hin beekamneen ukkaanfamuun achi buuteen isaanii dhabamuun dhagahame. Kanneen jedhan ijoowwan oduu keenyaarraati. Amma oduu tokko tokkoon. Waraanni bilisummaa Oromoo imala waraanaa kallattii maraan gara magaalaa Finfinnee taasisaa jiru daran cimsuuf wayita adda addaatti miseensa haaraa eebbisiisuun gara dirree waraanaatti bobbaasaa kan ture yoo ta'u, kibxata darbes waraanni zoonii Jimmaa Cibraa Shanangibee miseensota haaraa leenjisaa ture sirna ho'aan eebbisiisuun gara dirree lolaatti bobbaasuu beeksiseera. Loltoonni hedduun dirree waraanaatti makamuuf leenjiirra turuu isaanii kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa Shanangibee kibxata leenjii xumursiisuun bakka miseensonnii fi ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo akkasumas uummanni Oromoo jiranitti eebbisuu yoo himu, waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti lola hidhattoota bilxiginnaa waliin taasisaa jiru irratti injifannoo boonsaa galmeessuu fi dachee Oromiyaa sirna namtokkee jalaa baasuuf miseensota haaraa leenjisuun dirree lolaatti bobbaasaa jira. Sochiin waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessatti taasisaa jiru kan yeroo kamuu caalaa cimaa dhufuun qalbii hawaasaa fi miidiyaalee idil addunyaa harkisaa kan jiru yoo ta'u, dhiyeenyuma miidiyaaleen addunyaa hanga dirree lolaa deemuun ajajoota waraana bilisummaa Oromoo dubbisuun sochii waraanichi taasisaa jiruu fi ga'umsa waraanichi irratti argamuu fi shoorri waraanichi siyaasa Itoophiyaa keessatti bahuu danda'u olaanaa ta'uu gurra hawaasa addunyaan ga'uuf gabaasa bal'aa qopheessuun gabaasaa turanii jiru. Kan gabaase Liiban Jaarsooti. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Dirree Hincinniitti waraanni mootummaa nama nagaa rasaasan ajjeese. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Dirree Hincinniitti waraanni mootummaa bilxiginnaa hawaasa nagaa goolaa jiraachuu jiraatan aanichaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Gochi waraanni bilxiginnaa aanichatti raawwataa jiru yeroo dhiyoo asitti garmalee hammaachaa dhufuu himu. Haalli Aanaa Dirree Hincinni jiru kutaa Oromiyaa irra waan haa ta'u xiqqoo addummaas ni qabaata. Haalli garsana jiru akkuma isinis dhagaa argaa jirtan guyyaa kaleessaallee mucaa daa'ima Alamaayyoo Olaanaa jedhamu mucaa mana dullaa taphatu guyyaati dargaggeessa keessaa baamanii harka duubatti hidhaniidha. Booda irratti kan ajjeesan uummanni harka ajjeesanii dararaan ajjeechaan hidhaan akkuma itti fufetti jira. Haalli garsana jiru baay'ee yaaddessaa fi haala hamaadha. Haa ta'uuti sochiin waraana bilisummaa Oromoos garsanatti akkuma itti fufetti jira. Waraannis ni jira, dararaan ni jira, humna dabalataa isaan kunis makalaaqaan achi galee jira, humna addaas achi galee jira, poolisiin ni jira. Haalli garsana jiru dhibbumaan dubbatti waan baay'ee sodaachisaa fi hammaataatu jira. Akka jiraatan kun jedhanitti gaafa sadaasa 21 bara 2014 dargaggoo Oladeemaa Alamaayyoo jedhamu kan dhaaba siyaasaa kamuu waliin qunnamtii hin qabne miseensonni waraana bilxiginnaa ofitti waamuun maqaasaa erga gaafatanii booda harkasaa dugda duubatti hidhanii haala nama gaddisiisuun daa'ima kichuu rasaasan rashananii seenaa Wallagga Lixaa magaalaa Dambidoollotti Amaanuweel Wandimmu irratti raawwatan irra deebi'aniiru. Akkana odeeffannoo argatetti mucaan hiriyoota isaa faana puulii qabachaa jira mana puulii keessa. Waamanii Alamaayyoon sidhaa jedhanii mucaa gadi waamanii eeyyana jedhee gaditti bahee harkasaa duubatti hidhanii kana booda rasaasan adda isaa keessa dha'aniidha. Mucaan achumatti kufee ni du'e. Waan ajaa'ibaati waan ta'eef beeknedha. Yakka kana gooteen sana gooteen hin jiru. Mucaa hiriyoota isaa faana puulii taphatu mana puulii irraa gadi baasanii mucaa nagaa umuriin isaallee mucaa kichuu reefu lafaa kaa'aa dabarte bifa suukkanneessaa ta'eenidha. Uummata fuulduratti goodaratti kan isaan akka duubatti hidhanii ajjeesan. Gochaa Wallaggatti godhame faana wal fakkaata waan isaan raawwatan. Aanicha keessatti sochii yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru humna waraana mootummaatii ol ta'aa jiraachuu isaatiin tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhataa jiru qolachuu dadhabee aarii keessa kan seene waraanni bilxiginnaa miira abdii kutannaatiin uummata dararaa akka jiru namni kun ni dubbatu. Warri kun yoo waraana faana dhaqanii qaamaan qaama wal quunnaman hedduu dhumaa jiru. Hawaasti waan ilaaluudhaaf guyyaa guyyaatti ni dhaqu waraanni gara Dabballee jedhamu gara Hoggee jedhamu sana
bilisummaa Oromoo kan jiru achitti guyyaa guyyaadhaan waraanni mootummaa dhumaa akka jirudha. Kosii wanti qabatamaa achi jirus achi dhaqanii gaafa lolaan mo'atamanii akkas deebi'an uummata nagaa reebuu dararuu hidhuu ajjeesu kanattidha jechuudha kan isaan ta'an. Kun immoo tarkaanfii abdii murannaarra waan fudhatame fakkaata. Lolaan waraanaan waan caalaman fakkaata. Dabalataa guyyaa guyyaan ni fidatu garuu sochii waraana iddoo sana jiru daangessuus mo'achuus hin dandeenye. Abdii kutannaa dhumarraa waan maddi fakkaata. Gara jabummaan isaan uummataa fi dargaggeessa harka qullaarratti ol deebi'anii magaalaa keessatti raawwachaa jiran abdii murannaarra waan maddi fakkaata. Uummanni aanaa dirree Hincinnii fi aanaaleen ollaa jiran deeggarsa waraana bilisummaa Oromoof qaban ifatti mul'isuun sadarkaa humna bilxiginnaa waliin haleelurra ga'uu kan ibsan maddi kun sirnichi uummata mootummaa bilxiginnaarraa abdii kutaterratti miira abdii kutannaatiin gochaa suukaneessaa raawwachuu akka jalqabe raadiyoonii dirree shaggaritti himan. Miirri jiru waan si ajaa'ibudha. Manni mootummaarraa abdii muratee jira. Waraana daggala jiru waraana bilisummaa Oromoo kan jiraachisuu jirus uummata naannoo sanaati. Uummanni naannoo sanaas immoo fedhii fakkaata waraana sana maara beekta. Iddoo iddootti kan infoormeeshinii tokko tokko dhaga'utti gara ammayyaa kanatti uummanni sirumattuu gaafa jarriif jarri walitti dhukaasan waraana bilisummaa Oromoo faana bahee akka lolaa jirudha beekta. Eeboo gaachana maal qabatee uummanni akka bahee lolaa jirudha. Mootummaa kanarraa uummanni abdii kutateera. Tarkaanfiin mootummaan gochaa jiru abdii murannaadhuma yaaluudhuma fakkaata. Gara da'ametti yaaluudha malee waan isa tursus miti. Uummanni akka waan sa'a kanatti mootummaa qabutti ilaalaa hin jiru. Mootummaan waan jirus biyya mootummaa qabus hin fakkaatu. Wabii Waaqotu gabaase. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu magaalaa Kombolchaatti waraanni mootummaa abbaa fi haadha hidhee ijoollee bittimsuun mana jireenyaa isaanii ibiddaan gubuu jiraattonni raadiyoonii dirree shaggaritti himan. Maqaan isaa Garramoo Yumar Laggasaa jedhama. Haati manaa isaa Caaltee Zallaqaa Bakaree jedhamti. Iddoon jireenyi isaanii Horroo Guduruu aanaa Guduruu magaalaa Kombolchaa keessa jiraatu. Mana jireenyaa isaa gubanii manni jireenyaa kun itti ijaaramee waggaa 5dha haaraadha. Namni kun qotee bulaadha. Baay'ee nama dhama'uudha. Umriin isaa gara 70 hin ta'a amma. Nama guddaadha jaarsadha. Jaarsa nama kabajamaa jaallatamaa nama bakka yeroo hundaa hojii isaa irratti xiyyeeffannaa godhee nama hojjetudha. Nama rakkataa nama gargaaru. Jiraattuun godinichaa takka akka jedhanitti waraanni bilxiginnaa miseensota maatiitti furii darbuun mana hidhaatti darbachuu madditti ajjechaaf isaan barbaadaa akka ture irra gaaba'u. Abbaa fi haati akkasumas ijoolleen beekumsa mana murtii malee mana hidhaatti ukkaanfamanii akka turanii fi ammallee dabalataan hiraarsaa kan jiru ta'uu jiraattuun kun dubbataniiru. Mucaatu egaa deemee hin beeknu sababa mucaatiinidha. Amma abbaatu hidhameera. Abbaan itti hidhamee kun amma waggaa isaati. Mucaatiin dhiyeessi jedhameetu mucaan nan dhiyeessa jedheetu eeguu yaa'u dhiyeesse abbaatiin seera biyyaa kabajee abbaa maatii waan ta'eef deemee yaa'u harka kenne. Yeroo harka kennu ani balleessaa hin qaba jedheen miti. Kanaan deemee harka kenne waggaa tokko guutuu mana murtiittis hin dhiyaanne hidhameetu jira. Abbaa warraa obbo Gaarramaa jedhamanis hidhamanii turtii ji'a 4 booda haati warraa isaanis mana hidhaatti akka darbatamanii fi kanumaanis dhibeedhaaf akka saaxilamanii fi yeroo ammaa kana hospitaalatti yaalamaa jiraachuu ibsanii ijoolleen isaanii 7 garuu bittinnaa'uun eessa akka jiran akka hin beekne madde kun himaniiru. Yeroo turtii kana keessatti ijoolleen isaa ijoollee 7 achi bahaniiru. Yeroo amma jiran hin beeknu. Inni hidhamee immoo ji'a 4 boodanuu akkas haati manaas manumaa qabamtee hidhamte. Isheenis hidhamtee achi keessatti baay'ee dhibamtee kubsannaan hospitaalli riifaraal ishee fi barreesse amma mana yaalaa jirti yaalamaa jirti. Obbo Garramaan balleessaa tokko malee murtii haqaa dhabanii umurii manguddummaa mana hidhaatti dararamuun hanqatee guyyaa 2 dura halkan keessaa sa'aatii 6tti waraanni mootummaa mana isaanii guutummaatti barbadeessuu jiraattuun kun himaniiru. Kanumaan jirru firri deemee isa gaafachuu hin danda'u yaa ijoollee matu waan nyaatu isaatii geessa. Amma immoo eengadda galgala sa'aatii 6irratti deemanii mana jireenyaa isaa guban. Wabii Waaqotu gabaase. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullalleetti barsiisonni ogeeyyiin fayyaa fi hojjettoonni waajjiraalee mootummaa garaagaraa 34 Sadaasa 19 bara 2014 magaalaa Fittaalirraa qaama hin beekamneen butamanii hanga har'aatti achi buuteen isaanii kan hin beekamne ta'uu fi qaamni butamuu hojjettoota kanneeniif itti gaafatamummaa fudhate kan hin jirre ta'uu aanaa Yaayyaa Gullalleetti hojjetaan mootummaa tokko raadiyoonii dirree shaggaritti himaniiru. Hojjettoonni mootummaan butaman kunneen harka waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana keessa socho'uu akka jiran kan eeru waraanni bilxiginnaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo waliin lola cimaa taasisaa jiraachuu kan hime maddi keenya kun waraanni bilisummaa Oromoo garuu hanga ammaatti namoota butaman kanaaf itti gaafatamummaa fudhatee akka hin jirre mirkaneessaniiru.
Baatii tokko dura aanaa hidhabuu abootee keessaa dubartiin tokko qaama hin beekamneen butamuun qarshiin 100 erga kaffalamee booda akka gallakkifaman yaadachiisuun gochaan akkanaa godina Shawaa Kaabaa aanota waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'an kanneen akka Yaayaa Gullallee, Hidhabuu Abootee, Kuyyuu fi warra Jaarsoo keessatti raawwatamaa jiraachuu isaatiin waraanni bilisummaa Oromoo qaamolee hawaasaa keessaas haa ta'u qaama maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuuf gochaalee akkanaa raawwachaa jiran to'achuu fi akeekkachiisuu akka qabu dhaamanii jiru. Liiban Jaarsotu gabaase. Oduu keenya ittaanuun godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanatti humnoonni Amaaraa uummata nagaa ajjeesuu itti fufan. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanatti humnoonni garee finxaaleeyyii Amaaraa ammallee hawaasa nagaa ajjeesaa jiraachuun dhagahame. Jiraatan aanichaa amma du'a ajjechaa humnoota kanneen jalaa miliqee jiru tokko sadaasa 23 bara 2014 raadiyoon Dirree Shaggaritti bilbilaan akka himetti haalli aanaa Giddaa Ayyaanaa gandoota hedduu keessatti raawwatamaa jiru nama gaddisiisa. Namoonni hedduun ajjeefamaniiru. Qabeenyi isaanis immoo saamameera yookiin barbadaa'eera. Akka waliigalaatti wantoonni ta'aa jiran qabeenyi uummataa barbadaa'aa jira. Uummanni buqqa'aa jira. Lubbuun namaa jimlaatiin badaa jira. Wanta kana kan raawwataa jiru immoo humnoota finxaaleeyyii Amaaraa mootummaan hidhachiisedha. Waan sana naannoo sana irratti kan raawwachaa jirani. Uummanni naannoo irraa buqqa'ee qe'ee gadhiisee lubbuun namoota danuus immoo lola kanaan darbeera. Aanaa Giddaa Ayyaanaa keessumaa ganda kanneen akka Dooroo Hoborraa, Haroo Ayyaanaa, ganda Halii fi kan kana fakkaatan akkasumallee ganda Dhakaa Jigii, Hangar Guutee fi kan kana fakkaatanitti rakkoo wal fakkaatan gurguddaan uummata keenya irratti ta'aa jira. Manni uummataa hin jiru. Uummanni keenya rakkoo hamaaf saaxilameera. Qabeenyi isaa barbadaa'eera. Lubbuun namaa badeera. Haati manaaf abbaan manaa wal argaa jiran gargar faffaca'anii rakkoo hamaa amma jedhamu holitti hamma miidiyaa hawaasaarra jedhamu holitti rakkoo hamaati naannoo sanatti ta'aa jira. Humnoonni finxaaleeyyii kunneen qubattoota Amaaraa naannichatti mana amantaa da'oo godhachuudhaan leenjifamaa turanii fi warra mootummaan bilxiginnaa meeshaalee gurguddaa hidhachiisuun naannoo Amaaraatii bakkas qubachiise ta'uu kan ibse maddi kun ammallee uummata nagaa irratti ajjeechaa jumlaa raawwachaa akka jiran dubbata. Guyyaa tokko dura namoonni humnoota kanaan ajjeefaman jiraachuullee ibseera. Naannoo sana kan jiranis jiru akkasumallee naannoo Amaararra leenji'anii dhufanii uummata keenya buqqisuudhaaf jecha leenji'anii kan dhufanti jiru. Meeshaa gurguddaa qabu. Mana bataskaanaatti meeshaa naqatanii leenji'aa turanii leenjii gurguddaa qabu. Uummanni keenya meeshaa hin qabu ofirraa deebisuu fi uummanni bakka rakkoo gurguddaa keessa jira. Daa'ima jalatti qalamaa jira. Ijoolleen baatee galaa hin jirtu. Tiksituun baatee galaa hin jirtu. Rakkoo hamma jedhamu holitti jira. Naannoo sana namni sagalee uummata sanaaf ta'ullee hin jiru. Nama boosisa wanti naannoo sanatti ta'aa jiru. Torbee darbe keessaa jalqabee immoo bifa addaatiin bifa qindaa'aatiin mootummaan illee wanta keessa jirudha. Wanta kana keessa uummanni keenya buqqa'aa jira. Qeesaa gadhiisaa jira. Guyyaa dheengaddaa bakka Alii jedhamutti lubbuun uummata keenya jimilaan yeroo dhugu yeroo masanii toorkii balleesse mootummaan kun. Torban darbe keessa ganda Haroo Ayyaanaa jedhamanitti Qaaduu Mokonnin Gonfaa kan jedhamu abbaa ijoollee shaniiti ajjeefame. Akkasuma Sooressaa Duuressaa Gochoroo kan jedhamu dargaggeessata ajjeefame. Akkasuma immoo dheengadda bakka Alii jedhamutti Ayyalaa Bayyanaa kan jedhamu abbaa ijoollee sadii, Girmaa Holaanii kan jedhamu dargaggeessa kan lubbuu isaa dhabedha. Kan biraa immoo kan du'ee fi kan jiru namni adda baafate hin jiru. Haala yeroo ammaa naannicha keessatti mul'ataa jiruun gochaan ammeenyaa humnoota kanneen salphaa akka hin taane ibsuun carraan jireenya hawaasichaa yaaddoon marfamee jiraachuu hima. Yeroo gareen kun ajjeechaa jumlaa raawwatutti haala mijeessaa fi kan turan qaamota mootummaa aanicha bulchan ta'uu ibsee mootummaatu uummata keenya ficcisiisaa jira jedhan. Uummanni yaaddoon uummanni keessa jiru kana jedhee sitti haasa'uuf hin danda'u. Uummanni rakkoo hamaa keessa galeera. Waan abdatus hin qabu, waan qabus hin qabu. Uummanni rakkoo hamaa keessa galeera. Lolli kun immoo gara fuulduraattuu hin dhaabatu otoo hin ta'in hin babal'ata kan jedhamu shakkiin guddaa. Mootummaan harka keessaa qabaachuuf yeroo sana neetwoorkiin baduumtuu iyyuu isa tokkodha bakka. Naannoo Guttiin jedhamutti, naannoo Lalistuu Hangar jedhamutti, naannoo Dhakaa Jigii jedhamutti yeroo karaan cufamee uummanni keenya qalama mootummaan taa'ee ilaalaa jira. Mootummaan waan uummata naannoo sanarraa baasus hin qabu, waan fayyadus hin qabu. Uummanni Oromoo qofti walii birmachuu. Dhumarrattis uummanni Oromoo rakkoo uummanni Wallagga Bahaa keessatti argamu kana hubachuun birmachuu fi akka qabu dhaameera. Ani gaa uummata Oromoo waan dhaamu nuti dhiigni keenya tokko, lafeen keenya tokko, kaleessas Oromummaaf jennee Oromoof jenneeti kan nu wajjin du'aa turre. Har'a uummanni kun sababa qofaatti du'uuf hin qabu. Bakka uummanni kun walii birmachuu qaba. Humnoonni sun humnoota cimoodha hamma jedhamaniin holitti meeshaa amma funyaanitti hidhatanii qabu waan ta'eef uummanni Oromoo nu baruu qaba. Dhalattuun nu jalatti dhumaa jirti. Dargaggeessi guddataa hin jiru. Bakka kun jenoosaayidii uummata keenya irratti raawwatamaa jira. Kan gabaase Wabii Waaqoti. Hidhattoonni naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsotti ganda tokko ibiddaan barbadeessuun himame. Hidhattoonni naannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa ce'an godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo
Hawaasa Oromoo ganda Maliyyuu Cawaatti mandara Karaadii jiraataniin shanee qallabdu jechuun manneen jiraattotaa guutummaatti ibiddaan barbadeessuun dhagahameera. Namoonni achi jiraatanis gandicha irraa buqqaanii gara magaalota dhiyoo isaanitti argamu Tulluu Milkii fi Qarree Guwaatti baqachaa jiraachuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Jiraattonni gandichaa odeeffannoo raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin hidhattoonni naannoo Amaaraa manneen jiraattotaa gubuu maddiitti waqtii oomishni qotee bulaa maasarratti ga'ee jirutti midhaan maasaa keessa jiru ibiddaan barbadeessaa jiraachuu himuun yeroo ammaa uummanni kumaan lakkaa'aman ganda kanarraa buqqaanii baqachuuf dirqamuu eeraniiru. Hanga ammaattis bulchiinsi aanaa warra jaarsoo fi qaamoleen dhimmi ilaallatu haleellaa hidhattoonni Amaaraa daangaa ce'uun uummata Oromoo irratti raawwachaa jiran kana dhaabsisuuf tarkaanfii fudhatan tokkollee akka hin jirre dubbataniiru. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee daangaa naannoo Amaaraa irratti argaman keessatti yeroo hedduu hidhattoonni naannoo Amaaraa haleellaa garaagaraa wayita gaggeessaa turanitti callisuun qaamolee mootummaa buqqaatii uummataa kanaaf sababa guddaadha kan jedhan maddi keenya kun sochiin cimaa waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa godina Shawaa Kaabaatti taasisaa dhufe mootummaa bilxiginnaatti yaaddoo guddaa uumuu isaatiin sirnichi yeroo hidhattoonni naannoo Amaaraa daangaa ce'anii uummata nagaatiif shanee qallabdu jechuun qe'ee fi qabeenya isaanii barbadeessanii fi buqqaatiif saaxilaa jiranitti callisuu isaatiin uummanni cimsee komachuullee dubbataniiru. Liiban Jaarsotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf raadiyoonii Dirree Shaggarirraa qabanne kanuma qophiin keenya hubannoo beektotaa itti fufaa ammas nu waliin tura. Hubannoo beektotaa. Sagantaa kanaan ilaalcha, taajjabbii, qeeqa, hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina. Hubannoo beektotaa. Dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii hubannoo beektotaa sagantaa keenya har'aatiin akkuma kana dura raaga hayyoota Oromoo isinii dhiyeessaa turre har'as haasawa qaroon Oromoo sooressi yookiin jaarraa abbaa gadaa waggoota dheeran dura waaqeffattoota sirna nafxanyaa fi fuulduree qabsoo uummata Oromoo ilaalchisee dubbate isinii dhiyeessinaa nu waliin tura. Warri sirna nafxanyaa deebisuuf har'a gororaa jiran kunniin warreen walqixxummaa ilmaan namaatti amanne warreen ganamumarraa guddisa badaniidha jedha hayyuun gameechi kun. Gartuun sirna abaaramaa kana leellisan kanneen gartuu of tuultuu diimokiraasitti kan hin amanne warreen nu qofatu siif beekaa fi ati anaa gaditti buluu qabda ilaalcha jedhu warreen baatanii deemanidha. Warreen akkanaa tolli namarraa hin dhoowwu afaan inni beeku itti dubbachuu fi malaawwan adda addaa fayyadamuun dura dhaabbachuun dirqama akka ta'e hayyuun kun dursanii raaganii turan. Oromoonis miidhaawwan sirna nafxanyaatiin deddeebi'ee itti dhufu kana tokkummaan ijaaramee gatii barbaachisaa ta'es kaffalee sodaa keessaa bahee biyyasaa ijaarrachuu qaba jechuun dhaamanii turan. Mee gorsaa fi dhaamsa hayyuu kanaa walumaan haa hordofnu nu waliin tura. Qabsoon Oromoo takkaan dhaabbanne ilaa ammatti deemaa jirti itti fufaati jirti jechuudha. Kana duuba meesagaa ilmaan naftanyaa kun walqixxummaa ilma namaatti ni amanani. Aboo anwaa nagara kiyyaan hin amanu jarri kun. Jarri kun akkaataan itti guddifame guddisaan isaanii hanqarroo iftuulummaa fi nu malee namni jiru namni hundi waan beeku yaada jiruudhaani biyya kana ammaa biyya Oromoo fa'a akka dhaalaatti lakkaawwatan nu abbootiin nyaannu dhiis nu dhaame abbootiin nyaan marre irratti lolle waan kana oofan jechuudha. Waan kana ta'eef jarri kun abadan walqixxummatti namana. Dimokiraasii waan jedhan kana namaan soban haada namaan hidhani malee abadan itti namanan jechuudha. Guyyaa wayyaaneen biyya seente maal jedhan aboo dimokiraasiin dhufteetii jeen namni gaara jiru hundi nutti gale jechuudha. Qawwee dhiistee galee akkasii sobanii osoo baatii jaangayini huccuusii talagartee dhugaa asan baafte jedhee uffatte jechuudha. Nam bifne nama meeqaatam qabeenya nama hambifne. Akkasii gaa namni kun ammaal namni waa xiqqoon namni guduun gidee hunda girgireessuudhaan jiraata nama ajjeesuun akka malatti ajjeesuudhaan jiraata umrii isaa dheereeffata malee ni beeka akka booda gadhiisee deemu biyya sana ni beeka jechuudha. Yoo warri silaa qabsoon itti haqaa habilisummaa barbaaduu qabu callisee ni qooqati inni jechuudha. Ni faranqala. Wasanaa bahe qooqee wasanaa bahe yoo abbaan haqaa yoo callisee ni qooqa jechuudha. Yoo abbaan haqaa lafaa ka'e inni duuba qooqatan dhiiseeti baqata jechuudha.
duuba sanuuti immoo mee qawwee miti callee hojjennee nu yaafna jechuun bineensa kana callee hojjennee nu yaafna orma kana hoo callisnee namni tokkollee akka waan gurgurre torbaan tokko nu gaya jechuun gurgurin irraan bitin torbaan tokko gayaaf uummata kana biyya keenya keessa mee qawwee waa dhiifnu qawween silaa haqa waa naqaati qawween malee uummanni kun lafatanii gadhiisanii deemuu hin dandeenye jechuudha atummatumaan hin dandeenye mee isaan kun walqixxummaa ni amani dimokiraasii baantan kanatti ni amani namanan inumaan taatuufu isaan dimokiraatiin waan haqaati waan namni obbolummaan walqixxummaan jiraatu jechuudha sun isaanitti nahasa jechu isaaniif nahasa waan isaan miidhaati jechuudha. ilmaan nafxanyaa hangamillee biyya mirgi namaatiif biyya dimokiraatiin jedhu biyya namni walqixaa amata fedhee haa jiraatu hoggoo Itoophiyaa ta'e waan san haasee jedhu wanni tan daandurree santu keessa jira daandurree jarmii yertee hanqarroo san waan qabaniif jecha hin fayyan jechu doktorri fayyisuus hin jiru barnoonni fayyisuus hin jiru jechuu orma kana akkasitti gaa akkuma dursanitti haanu jiraattu gatii feete haa fudhattu Oromumaan Itoophiyaa tiifatan jechuu ilaarratti somba dhaban onne dhaban sombaan nama sossoha jedhan numaani iftiisan numaani am boruu amma kabiraa dhu amma arrallee boruu duruu qophaa'e jechuu kabiraa arra waan biyya keessa deemuu dhageessan kabiraa laf dura lafa kaayyate jechuudha nuti eessarraa jira duu bakka sanarraa xiqqoo qabnu walitti kennu gan gaafa tokko gobeellatti qawwee nuu kenyan bo'an qawween qabu nuboo akkam ta'an haa tolfannu laga kana keessatti yoo tolfachuu wallaallee haa bitannu horii ni qabna walitti buunee horiin haa bitannu qawwee kunoo namni gurgurarraan tana guutamee jira addunyaa keessa riiraa lama walitti baafnee namti namuun horii yoo qabne horii keenya haa bitannu gaafa san akkasiin jeeni jechuudha yoo horii dhabne isarraa hiikannu jechuudha. Oromoon hoggaa furu cini namti gaafa illee sillaaseen bu'ee cini namti oggusatii cini namuu deemte amma oggulama cini namti jechuudha tabbu'aa saana hedduudha tuni gaafa illee sillaaseen bu'ee cini namne guyyaa mangistuun baqateetini cini namne arra sadaffaa jechuudha namni oggusatii cini namu oggulama cini namu jamma immaasinu hoggulama namni gosa boolla takka keessatti qaama tokko keessatti hin cini namu jenna duuba akkasii jaallan keenya egaa bilisummaan faaya qalbiiti nuura jechuudha namni bilisummaa hin qabne if duruun argu yaaduu hin danda'u yoo yaade duraa facaasan jechuudha namni gartee namni bilisummaa duraan qabaate hogguu dhabe irratti ni beeka jechuudha mi'aa isii beeka jechuudha bilisummaa gaafa qabnuu fi gaafa hin qabne wal dura qabne haalaan gaafa qabnu sana loluu hin dandeenya yaada qabna heera ajaa'ibaa kana hundaa'u bilisummaa irratti waan kana walitti mariidhaan tolfanne jechuudha. Arramee nam tokko waliin qabamee waa godhuu danda'u jechuudha. Dhamaana jechuudha. Sanii jecha if qaru wal qaru seentara bakka hunda ijaarrachuu biyya jiran keessa namni waliin dhufee bakka galgaluu waliin dhufee marii walii dabarsu bakka ilmaan isaaniitti waa barsiisan wanni akkasii ijaaramuu qabdi jechuudha. Yookaan kanuun faayidaan hin jirtu jechuudha. Maal godhuu dandeenya jechuudha. Akkasitti gaa qaabsoon tuni hafuura jechuudha. Qinsa namaa kenniti. Qalbii nama jabeessiti. Jaalala nama fiddi namni hojii qaabsoo godhe obboleessira walitti dhiyaata jechuudha. Ka sharrii baree ka dur sharrii yaadullee sharrii dhiiseeti lashoo markata jechuudha. Qalbii isaa keessatti lashoo markata jechuudha. Qaabsoon dhiiga warra biyya jaalatuuni bilisummaan qaabsoo warra biyya jaalatuuni biqilti. Abbaan fedha ka biraa biqilchuu hin danda'u ka biyya jaalatu ka ifin goggoone gartee ka dhugaadhaan if kennuu saniini biqilti jechuudha. Guddatti namni bilisummaa hin qabne sareedha jechuudha. Sareenlee saree fayyaa hin qabne tan namni halaalatti dhagaan dhawu dhagaan firra adeemsan jechuudha. Biyya isaa keessatti waan saree ta'eef alagaa ta'ee jiraata jechuudha. Dachii isaa keessatti uummata isaa lafa isaa gubbaa irratti alagaa ta'ee keessummaa akka nama biyya alaatii dhufetti akka fedhan godhan fedhanni hidhan fedhan gadhiisan fedhanni jeesan akka fedhan godhuu danda'an jechuudha. Haala kanaan hin jiraatan bilisummaa hin qabne haala kanatti jiraata jechuudha. Osoo inni harkuu qabeenya duraa fuudhan maata akka godhuu hin danda'u. Qaaliyyoo isaatiin osoo harkuutu horii isaatii qabeenya isaa hunda zarafanii fudhatan jechuudha. Wanni takka godhuu hin danda'u jechuudha. Saamana kana garan amma gadi galotaa jechuudha. Namni tokko hogguu waa irraa fuudhan du'uu qaba jechuudha. Hogguu haqa isaas irraa fuudhan jechuudha. Takkaan dhabbiin duuti ajala malee hin taatu qaaxaroo malee hin taatu ati yoo guyyaa sana haqa keetirra loltee duutu gaarii uyi. Namni ilmi keetiis akkasitti qalbii yaada saniin guddata jechuudha. Hogguu ati qabeenya keetirra duute ilmi keetii wanni guddatuun sana jechuudha. Yoo ati qalbii dhafa agarsiite yoo ati sodaa agarsiifte akkasumatti guddata jechuudha. Waan kana ta'eef haqa fi ladduun tuni ayaa ummataati, ayaa mataasaati, ayaa ilmaansaati, ayaa Oromoo taate Oromoon irraa gammaddi jechuudha. Hama shukuutiin fajjeessu fajjeetii manamma. Matun maal bani aadamii maal? Maal bineensamu? Namni kamii fajjeessa?
Mana mi jadura sa usan dai amari wata shukuti mata fa da jalbi kana bo video to ma fi do amma ilman zakamta namni lalu ni oso mo inni kusa da gesan dai ajjetani namni na hafi jettu ara da mai ko boka bungi ro fa jeta jet da kaje makina da shukuti fa da ta fi gaddise angas mana mi jafari dai no kusa sila dura dai qoman lakkaya fa da na ajjetani fa da badala ifajjesu akasitti ga duba bilisummaan ni barbaachifti jechuudha. Ammallee egaa amaarri kun wanni itti jiru uummata Oromoo kana dhabamsiisuudha duulatti. Lola kaan Eertira guuri, kaan Asmaratti guuri, Eertira guuri, kaan Tigree dabarse, kaan Ogaadeen geesse. Bakka hundatti kaan waraanuma adda bilisummaa Oromoo kanatti duulchisuudhaan akka namni hundi uummanni Oromoo gara hundattuu hiramee akka dhufuuf akka gabaabbatuuf maal jedha nu sobaaba. Akka jiru maayima abbootiin amara keetu gaalannaa baquloo siqqammatuuti yaaraa baluuf na'uuti. Akka jechuun maaliif gaangee gaallaa fi gaangee hogguu koruu barbaadan sossobaniiti jechuudha. Kunoo walaala akkana jechuudha. Maayimaa isaa akkana jechuudha. Oromoo fi gaangee hoggaa fe'achuu fedhan sobaniiti fe'atanii akkana jechuun gaa maal uummata kana sobuu jechuudha. Aboonuu sobabni. Abadaan namni sobabu hin jiru. Ammoo isin kan duuba dubbiin tun nama dura hin galiniifillee kunoo dhagayaa nuti isinii himne. Deebisee maal hogguu jaynummaa Oromoo tana arrabsu akka inni jiru yagaallaa zamachaa akka calanqooya. Maal jechuudha Oromoo yoo lolte calanqoon dabartu jechuusaatii beekla. Kuni maal egaa akka namni hamilee qabu akka namni muratee duuba hadhaa inqii waa hunda obsee bilisummaa san hin keenyeef kaduu fi'ee dhawame irra tarkaanfatee kaduu irra naga duuba bilisummaa san akka hin keenye qalbii cabsuuf akkana godha jechuudha. Sambira kutiga yoo xiqqoo Oromoon jabanatteen ni arrabsa bara ammas akka jiru. Gaallaa sisalatteen boca raqaa jaantilaa isoo fedharge. Oromoon yoo jabanatte halkan ji'aatiin shamshiyaa qabattee deemti jaalala. Ammas hoggaa maskiinummaa teenyatti mahimaaf akka jiru. Gaallaa qimaal balla injire nyaattuu jamma ifii dur nyaachuu ture kanuma amma garagalee gaa ifii injireen wadda barfate amma tana ja'a beeka. Kaan ammaas maal ja'a xoorii. Xoorii diulaa jee xiqqii qabu waan uffatu qabu waan nyaatu qabu abugadiisaa moggatti duuba gaatiitii abbaa lamatti kenne kanatti kenneeti deemaa duulaa jee Oromomatti duulchis wambadetti duulaa eenyu wambadeen isa kabade isa wambadetti duulchisa waa taka kan hin qabne kan nyaata hin qabne kan kulsi waldiillee miilarraa hin qabne ka'ee duulchisa jee kan ka ganda ka'idaatiif bakkatti jalaa bahu hin qabu akkana duuba gaa gaffadalam ummata keenya godhutti jira amaarri kanatti jira ummata keenya beekaa haa jaallawan Oromoo teenya eegaan dubbii tana duuba gaa eega dubbii akkanaa tana duuba kanaatu eega nu mudatte maal godhuu qabnu wanni godhuu qabnu maali maaltu nurra jira wanni nurra jiru maali sheekan jenne kabiiran jenne liqamanbarin jenne namnummaan tokkollee namni Oromoo ta'e kaloon horsiisu kalafa qotu dhiiran jenne dhalan jenne xoorin jenne madabanyaa ka xoorsaraayitii keessa jiru madabanyaan jenne ka magaalaa keessa jirulleen hundi keenya boru jennee osoo walaawwallu duuba gaa wanni biraa nun qabatini wanni nurra jiru duuba nun tuffatamne hundinuu kajeela boo Oromoo tana namuu haa qabannu ja'aati aboogaa tunqaanii ka'a obboleen keenya yeroodhaan ka'a duba giseen halafaa kaanu haa duba gabrummaa tana gingilalnu irraa facaafnu sheenaa fi eegeen gara boodaa jan akkasanitti duba ka sheenaan booda nutti nafne mootummaan Amaaraa dargiin jantuni mootummaa yeroodhaati umriin sii baatii ama isiin duraanuu yeroodha yeroon sii dhumte amma hiikkaan isiigaa maal jechuudha ta yeroodhaati waan tana taateef duba wanni eenyuun jirtu namuu karaa adda bilisummaan Oromoo jirtutti hiriira galfannee harka wal qabannee bakka takka lafaa kaanee qabachuudha yoggaa kaan ammoo sheenaa jala lama kanutti isin hin qabanne isin hin jenna addi bilisummaa Oromoo haa jiraattu iznii rabbiitiin Oromoon ni mooti. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo himaan dhaban dhagahaa dhaban akkuma jedhamu adeemsi leelliftoota sirna naafxanyaa impaayera Itoophiyaa fi uummata isheelleen gatii guddaa akka kaffalchiisu warri naafxanyaa leellisan kan Itoophiyaa dullatti deebisanii ijaaruu barbaadan warreen walqixxummaa ilmaan namaatti dhamannee fi anatu siif beeka jedhan akka ta'an haasaa hayyoota Oromoo hedduu fi dubbii har'a isinii dhiyeechine kana yicha jaarraa abbaa gadaarraa waadanuu hubattaniirtu jennee abdanna. Egaa gorsa hayyoota Oromoo kana dhageettii dhabaaf Itoophiyaan gatiin har'a kaffalaa jirtu hagam ulfaataa akka ta'e isinumaaf dhiifna. Nus qophii keenya hubannoo beektota har'aa kanumaan luka bunnaa fayyaa bulaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna.
sagantaa hubannoo beektotaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.